Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen har'a isiniif qabadhee dhufe afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu kan jedhu yoo ta'u, as keessattis qabxiilee gurguddoo afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuuf nu gargaaran 6 waan waliin ilaalluuf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa kiyya. Afaan Oromoo sirnaan barreessuu fi dubbisuudhaaf qabxiileen tokkoffaa barbaachisaa ta'e qubee afaan Oromoo sirnaan beekuudha. Kana yeroo jennu afaan Oromoo qubeewwan 34 qaba. Qubeewwan 34 kun tokko qubeen aadhaa haga zaa jiranii qubee 26. Qubeen dachaa immoo 7, innis chaadhaa haga zhaatti qubee jiran 7dha. Qubeen hudhaa kan jedhamu qubee jechoota afaanota biroo keessatti qubeen hudhaan kun akka mallattootti gargaaramu. Afaan Oromoo keessatti garuu qubee of danda'ee sagalee uumuu danda'udha. Kanaaf isa faana qubeen afaan Oromoo baay'inni isaa 34 ta'a jechuudha. Kana hunda isaanii sirnaan boca isaanii qubee guddaa qubee xiqqaa qaba. Qubee afaan Oromoo keessaa jalatti qubee jenereeshin keessatti barsiifamee jira. Achirra deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha bal'ina isaa. Qubee hudhaa kan jedhu immoo mata duree of danda'eetiin qubee hudhaa jedhee mata dureen jira waan ta'eef yuutuubii qubee jenereeshin jedhu jala deemtanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaa qubee 34 qubee guddaas xiqqaas sirnaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Qubee dubbifamaa dubbachiistutti illee akkaataatti qubeewwan afaan Oromoo qoodaman ni jiru. Qubeen dubbachiistuu 5, dubbifamaan ammoo warra hafan 29 qubee dubbifamaa jedhama jechuudha. Qabxiin lammaffaa sagaleewwan afaan Oromoo sirnaan beekuutu barbaachisaadha. Sagaleen egaa kan ijaaramuu danda'u yookiin immoo sagaleen uumamuu kan danda'u qubee dubbachiistuu 5 sana gargaaramuudhaani. Qubeen dubbachiistuu 5 qubeen dubbifamaa 29 tokkoon isaanii qubee sagalee 5 akka uuman taasisa. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti ammoo sagaleen bakka lamatti qoodamee ilaalama. Tokkoffaa sagalee gabaabaa kan jedhamu, lammaffaa sagalee dheeraa kan jedhamu. Sagalee gabaabaa kan jennu akkuma mata duree as jalatti herreega yuutuubii qubee jenereeshin jedhu jalatti mata dureen sagaleewwan afaan Oromoo jedhuutiin barsiifamee jira. Bal'ina isaa jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Sagaloota hunda isaaniiyyuu garuu akka qabxitti sagaleewwan afaan Oromoo warri gabaabaa jedhaman kun qubee dubbachiistuu qeenxeedhaan sagalee uumaman yoo ilaalle yookiin immoo herreegne qubeewwan 25 kun warri dubbifamaa ta'an qubee dubbachiistuu kana faana yoo hiriiran sagalee 145 uumu. Qubee dubbachiistuu mataa isaanii dabalatee immoo isaan 5 waan ta'eef isaan walitti daane sagaleen gabaabaan qofti qubee sagalee 150 ta'a jechuudha. Akkasuma sagaleen dheeraa immoo qubeen dubbachiistuu kun cimdii ta'ee innaa barreeffamu innis sagalee 150 immoo waliigalatti sagaleen afaan Oromoo 300 ta'a jechuudha. Sagalee gabaabaa fi dheeraa kana walitti daane sagalee 300 arganna. Sagaleewwan 300 kana sirnaan beekuun barbaachisaadha tokko isaati. Akkaataa sagaleen sun itti sagaleeffamuu fi boca isaanii akkamitti akka barreessinu akkamitti akka dubbannu sirriitti beekuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin sadaffaa sagaloota walitti fiduudhaan jechoota ijaaruudha. Jechoonni egaa sagalee gabaabaa fi sagaleen gabaabaa walitti dhufuudhaan sagalee san irraa jechi ijaaramuu danda'a.
Fakkeenyaaf jecha akka mana jedhu yookaan immoo lama jedhu sagalee gabaabaa qofa irraa walitti dhufuudhaan ijaaramuu danda'a. Sagalee dheeraa qofti walitti dhufuudhaan immoo sagalee dheeraa qofarraa ijaarame uumamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf jechumti dheeraa jedhu mataan isaa dheen dheeraadha, raan dheeraadha. Kanaafuu dheeraa akka jedhu kana asumatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkaataa inni sagalee dheeraa qofarraa ijaaramuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo sagalee wal makuu danda'a. Sagalee kan jedhu mataan isaa sagaleen saa jedhu gabaabaadha. Sagaleen gaa jedhu gabaabaadha. Lee kan jedhu immoo dheeraadha. Kanaafuu sagalee gabaabaa fi dheeraatu wal makee uumame jechuudha. Jechoonni sagalee dheeraarraa yookiin gabaabaarraa uumaman iyyuu jechoota sana yegguu barreessinu akkaataa jechi sun innaa dubbatamu afaan Oromoo keessatti itti dubbatamuutiin sagaleewwan san tartiiba isaanii eegnee barreessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Jechoota sirnaan barreessuun. Qabxiin inni arfaffaa jechoota amma baranne kana amma olitti jenne kana walitti fidanii akkaataa hiika qabaachuu danda'uutiin hima ijaaruutu barbaachisaadha jechuudha. Himni tokko immoo hima jedhamuudhaaf yookiin immoo ergaa guutuu ta'e dabarsuudhaaf yoo xiqqaate gulummoo fi xumurtuu qabaachuu qaba. Gulummoo kan jennu matima jechuudha. Kun hima ijaaruu kan jedhu keessatti barannee jirra sallee qubee jenereeshin jala deemtanii yoo ilaaltan achitti argachuu dandeessu. Xumurtuu kan jedhamu immoo yaada hima sana goolabuuf kan gargaarudha. Kanaaf isaan kana sadan qabxiilee ijoo ta'an kana lamaan yoo xiqqaate qabaachuu qabaa jechuudha. Himni tokko ergaa guutuu dabarsuudhaaf. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti gammachuun nama gaariidhaadha. Achi keessatti gammachuun kan jedhu kun gulummoo ta'uusaa agarsiisa yookiin abbaa dhimma kana kan raawwatu ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Matimas ni jedhama gulummoo jechuun. Gaariidha kan jedhu immoo xumurtuu ta'eetu galee as keessatti. Egaa akkaataa kanaatiin hima ijaaruun ni danda'ama jechuudha. Himni sun ergaa guutuu dabarsuu kan danda'u ta'uu qaba. Egaa as keessatti himaa fi sirna tuqaalee adda baasuun hin danda'amu. Waliin deemu jarri kun waan ta'eef as dhumarratti tuqaan galuun dirqamaa jechuudha. Tuqaan hin galle taanaan ammas himni kun banaa ta'ee hafa. Asitti illee yoo ilaalle tuqaan jira. Asii illee buufanni xiqqaan jira. Himni lammaffaa immoo hayyuun dhugaa jaalataa, wallaalaan immoo garaa jaalataa jedha. Himan kun hima dachaa, hima salphaa kan jedhamu jira. Sanis hima ijaaruu kan jedhu keessatti kutaalee himaa kan jedhu keessatti argachuu dandeessu jechaadha. Bal'ina isaa. Qabxiin shanaffaan sirna tuqaaleeti. Akkuma dura jechuu jaalle hima keessatti, hima ijaaruu keessatti sirni tuqaalee fi himni adda bahuu hin danda'u. Sirni tuqaalee hima keessatti hiikoo mataa isaanii danda'e qabu. Akkasuma immoo dhuma himaa irratti galuudhaan himni tokko akka goolabamuuf yookaan immoo xumuramuuf ni gargaaru jechaadha. Keessa'uu sirni tuqaa akka tuqaa jedhu, tuqaan mallattoo gaaffiin, mallattoo raajeffannoo. Isaan kun egaa dhuma himaa irratti galuudhaan himni sun goolabuusaa, dhumuusaa, ergaansaa akkaataa barbaadamuutiin darbuusaa mirkaneessuudhaaf kan gargaaranidha. Hima tokko barreessinee callisnee mandhiisnu sirna tuqaalee barbaachisaa ta'een dabaalamee barreeffamuu qabaa jechuudha. Kanaaf sirni tuqaalee akkuma ittoodhaaf soogidda barbaachisu himaafis immoo sirni tuqaalee barbaachisaadha jechuudha. Ergaa inni dabarsuu barbaanne miira isaa faana ibsuudhaafis sirni tuqaalee hedduu barbaachisoodha. Kanas sirna tuqaalee kan jedhu herreega qubee jenereeshin jedhu jalatti ni argattu. Achi alaa bal'ina isaa ilaaluun ni danda'ama. Qabxiin inni dhumaa fi jahaffaan immoo keeyyata ijaaruudha. Egaa namni tokko afaan Oromoo sirnaan dubbisuu fi barreessuuf nama gahaadha jedhamuudhaaf qabxiilee jahan kana beekuun barbaachisaadha jechuudha.
Keeyyanni egaa keeyyanni qindaa'aan tokko wantoota sadii of keessaa qaba. Innis hima ijoo, hima callaa fi hima goolabaa of keessaa qabaachuu qaba jechuudha keeyyanni tokko. Hima ijoo kan jennu yaada bu'uuraa kan qabate yookaan immoo yaada ijoo kan qabate wanna keeyyanni sun irratti barreeffamuun barbaachisaa ta'e yaada ijoo kan qabate hima ijoo jedhama. Himni ijoo kun jalqaba himaa irratti argamu, jalqaba keeyyataa irratti argamuu danda'a yookiin immoo dhuma keeyyataa irratti walakkaas argamuu danda'a. Jalqabaa fi dhuma keeyyataa irrattis argamuu danda'a. Qabxii lammaffaa hima callaa kan jedhamu immoo yaada hima ijoo keessatti ka'e yookiin immoo yaada hima ijoo sanaa babal'isee karaa ifa ta'eetiin akkaataa namni hubachuu danda'uutiin fakkeenya adda addaa fudhachuudhaan wanna sana babal'isee kan dhiyeessu yookaan immoo himu hima callaa jedhama jechuudha. Qabxiin sadaffaa guddaa keeyyataa immoo hima goolabaa kan jedhamudha. Hima goolabaa jechuun immoo yaaduma ijoo keessatti kan ka'e sana hima biraatiin cuunfee guduunfee kan dhiyeessu hima goolabaa jedhama. Egaa waliigalatti keeyyanni qindaa'aan tokko himoota sadan kana qabaachuu qabaa jechuudha of keessaa. Kun egaa waliigalatti akkaataatti keeyyata barreessuun yoo ta'u, waliigala mata duree keenyaa yoo goolabnu namni tokko egaa afaan Oromoo sirnaan barreessuu fi dubbisuudhaa kan danda'u qabxiilee kana sirnaan yoo beekee hubate barreessuunis ta'e dubbisuun isa rakkisuu jechuudha. Sirnaan dubbisuus ta'e barreessuu danda'a. Qabxiileen kun hedduu barbaachisoo warra ta'an namni tokko akka barreessattis haa ta'u akka dubbisaa tokkotti afaan Oromoo keessatti qabxiilee ijoo barbaachisaa ta'an isaan kana ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf isaan kana hundayyuu sirnaan qayyabachuun beekuun hedduu barbaachisaadha. Egaa barumsa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Barumsa keenya biroo sagantaa biraatiin aga walitti deemutti nagaatti.